Tole nagaa fi araarrii ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Jaalatamtoota kabajamtoota uummata qashtii kan biyya keessaa kan biyya alaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyo haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu. Baga eeggamtanii gargaaramtanii guyyaa fi sa'aatii kana keessanii haala ulfaataa fi yeroo ulfaataa keessatti guyyaa fi ifa kana arguun qallaalii miti. Waan fedha waaqayyo ta'eedhaaf jechuudha. Baay'eetu karaatti hafe, baay'eetu ifa har'aa kana arguudhaaf osoo hawwu karaatti hafe jechuudha. Nun immoo waaqayyo waan fedhaaf jaalala isaa ta'eef guyyaa kana nuuf kennee jira. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu jechuutii qabna. Tole kaa namoota muraasaaf haaraa miti. Maqaan koo Taaddaluu jedhama. Yookiin Taaddaluu tuubii irratti na beekuu dandeessu namoonni tokko tokko. Ganaadha beekamtii illee hin arganne jechuudha. Namoota hunda biratti beekamtii hin arganne ganaadha. Anumaa beekamtii argachuudhaaf jedhu. Anumaa bakka kanaan booda beekamuutiin qaba. Saba koo biratti, hiriyoota koo biratti, obboleewwan koo hunda biratti jedhee anumaa karoorfatee naaf hin taane. Taaddaluu tuubii subscribe illee naannoo 2000 gaheetan ture. Kiruumii keessallee baheetan ture. Wanti hundinuu fedhaaf jaalala Kiristoos ta'e malee wanti galma ga'u hin jiru. Sababii hin beekamne narratti cufame jechuudha. Hedduu tokkoon gadde. Ammas immoo uummata qashtii kana osoo hin qabu akka iddootti na deebisan abdii guutuun qaba waan ta'eef namni kaayyoo fi karoora qabu karaatti dhaabbatee hin hafu jechuudha. Iddoo yaade inuma gaha. Ammas immoo iddootti na deebisu kanan jiru, iddootti deebi'uu irrayyuu darbeetan deema kanan jiru yaadetanii kiyyaa miidiyaa kan jedhuun aaree maqaa jijjiirradhee tan bani jechuudha bakka. Maal maquma kootti iyyuu hin deebisu tarii maqaa koo hiffeene yuutuubiin kanan jedhu kiyyaa miidiyaatiin yuutuubii haaraa banadhee tan jira. Kanaaf iyyuu uummata qashtii duras ofii kiyyaan miti kophaa koo miti kananii sadarkaa sanirra gahe waan na bukkee dhaabbattanii waan na jajjabeessitaniifidha jechuudha kanan iddoo san gahe. Ammas immoo iddoo kootti akka na deebistan abdii guddaatiin qaba. Like, comment, share, subscribe gochuudhaani maatii koo naa ta'aa. Dhugaadha garuu hin beektu haala dadhabbiisaa. Haala jireenyallee hedduu tokko ulfaata gola namaa keessatti. Akkasumatti yommuu haala kiruumii keessa baay'ee tokko hin ulfaata. Liivii seenuun akkasumas subscribe illee dammaramuun baay'ee tokko hin ulfaata jechuudha. Akkasumallee subscribe namarraatii kaasuu, view namarraatii kaasuu, sa'aatii namarraatii kaasuu hedduu tokko hin ulfaata ture jechuudha. Kana hunda keessaa immoo tattaafannee baay'ee gaafan jedhee yaadu hin taane wanti hundinuu kan waaqayyo jedhutu ta'a. Naannoo 2000 dangee dabaqa piroosesii hunda addan guutee xumureen booda waan hin beekamne narratti cufamee jira. Kanaaf iyyuu kiyyaa miidiyaa kana akka iddootti na deebistanii jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Like, comment, subscribe naa godhaa. Nuti wal guddisuudhaan beekamna ijoolleen Oromoo hundi keessanii wal gargaaruun aadaa keenyadha. Jaalalaaf kabajaan isin gaafadha. Kadhaadhaan nutti dhuftee immoo akka hin jenne maaliif mixii wal qabattee laga ceetii moo akkas jedhama miti. Innaa odossin qabu immoo duubatti hin deebi'u kanan jedhu. Hiriyoonni koo tokko tokkos nu biraati hin haftu. Social media kanarratti wal barree akka obbolaatti wal ilaalla. Maaliif nu biraati duubatti deebita si bukkee jirran erga dagana deebisi bani waan naan jedhanii keessan dhufanii na jajjabeessaniifanii tole kaa jedhee fedha isaanii guutuudhaafan yuutuubii haaraa kana banadhe. Kanaaf iyyuu iddootti si deebisna naan jedhaniitu jiru. Anis abdii guutuudhaan akka isaan na bukkee dhaabbattan akka hundi keessan na bukkee dhaabbattan waan an abdii qabuufini yuutuubii haaraa kana banadhe malee haalli naa mijateetillee miti kanan bane jechuudha deebi'ee. Jireenya biyya namaa keessaa hundi keessan ni beektu hedduu tokko ulfaata. Liiviirra turuun illee hedduu tokko ulfaata jechuudha. Haa ta'u malee sanas ta'e kanas ta'e namni kaayyoo qabu namni karoora qabu yoomiyyuu duubatti hin deebi'u jechuudha.
waan kaleessa darbeerraa barumsa namaaf ta'a karaa fuulduraatiif immoo hin tattaafama jechuudha yookiin kaka'umsa namaaf kenna jechuudha wanti har'a dogoggorame yookiin wanti har'a bade tokko boruuf nama kaka'umsa namaaf kenna jechuudha nama jajjabeessa kanaaf iyyuu namoonni tokko tokkollee abdii ana akka dhuunfaa kootti namoota tokko tokko yoo hin ta'ini ani yoo akka dhuunfaa kootti yeroodhaaf abdii kutadheen ture bakka kana booda hin deebi'u kanayyuu haala akkamiin akkananii sadarkaa kanarra geenan beeka waan ta'eef ammas immoo wanta akkasitti ulfaatutti of hin dhiphisu kanan jiru yaadetan ture kanaaf iyyuu ijoolleen ofii isaaniitiin sabiskiraaybii gochuudhaan waan na jalqabaniif bakka ijoolleen akkasitti mooraalii naaf kennaati jiru waan immoo maaliif ani ishiin jenne jedhee itti deebi'e jechuudha kanaaf iyyuu warri keessan dhuftanii jabaadhu si bukkee jarranaan jettanii waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisu eebbifaman isiniin jedha warroonni akkan banuuf na dirqamsiistanii booda irratti dhiyaattu akkasumallee galatan keessanillee waaqayyo haa deebisuun jedha galata guddaa na biraatti qabdu dhugaa akkasi ture hundumaaf iyyuu ka biyyi lafaa kun chaalenjii baay'ee qabdi bu'aa baay'ee hedduu qabdi jechuudha yeroo baay'ee obsa yookiin abdii nama kutachiisuu barbaaddi jechuudha haalli biyya lafaa yoo tattaafatanii keessaa ba'an malee hedduu tokko ulfaata jechuudha gaafa abdii kutannu karaa macaafa qulqulluutti gaafa deebinu macaafa Iyoob gaafa dubbisnu maal arganna kaka'umsa fi mooraalii abdii namaaf kenna jechuudha Iyoob wanti inni ittiin hin qoramin hin jiru Iyoob qabeenya inni qorame akkasumaan dhukkubaan ni qorame bifa isaa dhabee qabeenya isaa dhabee jechama namaati bakka waa baay'eedhaan Iyoob kan qorame jechuudha Iyoob abdii hin kutanne waaqayyoon galateeffate malee waaqayyo waan hunda gochuu akkuma beeku waan hunda fudhachuus hin beeka kan jedhu waaqayyoon galateeffate malee Iyoob yaa waaqayyo maaf kana nagoote jedhee waaqayyo irratti hin kaane jechuudha garuu nuti immoo gaafa tokko tokko waaqayyo irratti gungumna jechuudha yaa waaqayyo maaf akkas na taasiste maaliif akkas nagoote jennee waaqayyo irratti gungumna malee waaqayyoon waan godhee qaba hin jennu gaafa immoo waaqayyo waan tokko nu milkeesse waaqayyoon hin galateeffanna jechuudha waaw waaqayyotu akkas naa godhe waaqayyotu kana naa godhe jennee waaqayyoon galateeffachaa oolla jechuudha isayyuu sa'aatii muraasa jechuudha kanaaf iyyuu gaafa immoo wanti tokko nu jalaa bade maal taana waaqayyotu akkas na godhe osoo waaqayyo akkas na gochuu baate mee ani akkas hin ta'u waaqayyo irratti gungumuutiidhaan jechuudha waaqayyo waan baay'ee nuuf danda'e yeroof sa'aatii kana nuuf kenne jechuudha waaqayyo nuyyuu ni uume waan ta'eef wanta biyya lafaarratti haftu kana immoo iddootti deebisuus hin dadhabu balleessuus hin dadhabu jechuudha wanta hundayyuu gochuuti danda'a akkas jedha macaafa Iyoob keessas waaqayyo waan hunda gochuus akkuma beeku fudhachuus ni beeka jedha akkasumallee macaafa Hiruut gaafa dubbifannu maal taana Hiruut qarmii nama guuraa turte seenaa Hiruut yoo dubbistanis akkasuma kaka'umsa bakka ofitti amanamummaa namaaf kenna nama jajjabeessa jechuudha gaafa biyya lafaa gadi ilaaluu dhiisanii karaa hafuura qulqulluu yookiin karaa waaqayyoo yookiin karaa macaafa qulqulluutti gaafa deebinu maal arganna haamilee arganna jechuudha kanaaf wanti tokko nu jalaa bade jennee yoo dafne abdii kutanne seexanni illee hin gammada jechuudha hojii seexana biyya lafaa kana irratti abdii nama kutachiisuu dhiiga nama gannaquu nama walii galtee dhowwuu nama wal jibbisiisuudha malee seexan waan naati siiftee tokkotti hin gammadu jechuudha waan naati itti miidhamtutti inni immoo hin gammada kanaaf iyyuu kan abdii nama kutachiisuu barbaadu hojii seexanaati jechuudha gaafa karaa waaqayyootti immoo deebine yaada keenya karaa waaqayyootti hidhanni maal taana kaka'umsa jajjabina fuuldurri keenya ifa kan ta'e nutti mul'ata jechuudha gaafa samii asii ol ilaallu maaltu nutti mul'ata ifan nutti mul'ata garuu gaafa dachee asii gadi ilaallu maalidha dukkana jechuudha biyyi lafaa maalni dukkana biyya lafaa keessatti wanti ifatee hin jiru jechuudha bilillichiin biyya lafaa nu fuuldura qabame waan baay'ee keessa gallu kuni yeroodhaan booda hin hafa jechuudha wanti nu faana deemu tokkollee hin jiru qullaa kun dhaladhee qullaa kun itti ol deebi'aa jedhe Iyoob kanaaf iyyuu qabeenyas qabaadhu qabeenyas dhabii sittaa tulus sittaa badus wanti biyya lafaa kanarraa fudhattee deemtu amantii kee duwwaa amantii yoomiyyuu si biraatii hin hafu jechuudha
amantii kee qofa kanatti fudhattee deemtu malee biyya lafaa kana irratti ati xiyyaara qabaadhu, konkolaataa fooqii hedduu qabaadhu, wanta ati fudhattee deemtu tokko waan inni fudhannee deemnu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu garuu yeroodhaaf namatti akkasuma namatti dhagahama jechuudha. Wanti tokko gaafa namaaf milkaa'uu baatus gaafa itti dadhabne nu milkaa'uu baatus maal taana nutti dhagahama jechuudha. Maaf akkasnaaf hin taane, maaliif akkasnaaf hin taane jennee gungumna malee wanti biyya lafaa kuni akka mana kiraayiiti beektu. Manni kiraayii abbaan mana sanii guyyaa keessa nama baasuu hin beekamu jechuudha. Akka tasaa odootiin yaadin fee keessa baay'isin jedha. Biyyi lafaa kunis akkasiidha. Yeroo guyyaa kam akka inni nama ganuu hin beekamu jechuudha. Kanaaf iyyuu biyyi lafaa kiraayidha jechuudha. Keenya miti jechuudha. Manni keenya jireenya maadha. Yerusaalem haaraadha. Waaqayyo mootummaa isaa keessatti nu argatu hin jedha. Waaqayyo cubbuu keenya fi irra daddarbaa keenya nuuf haa dhiisu. Eenyumti keenya qulqulluu jennee miti kassaati fi guyyaa kana geenye. Waaqayyo waan cubbuu keenya wajjin nu jaalateefidha. Sagalee waaqayyoos akkas jedha. Ani cubbuun jibba malee cubbamoota hin jibbu jedha waan ta'eef waaqayyo cubbuudhuma keenya wajjin nu jaalate jechuudha. Malee osoo akka balleessaa fi akka cubbuuf akka gidiraa keenyaatiin sekondii tokkollee hin turre jechuudha. Kanaaf iyyuu hunduma keessatti waaqayyoon beekadha. Kana hunda waan isin kaasee fi tokkoffaa waan ta'ame tokko irratti waan nama jalaa yaadanii milkaa'uu yoo baate abdii kutachuu hin qabnudha. Akkasuma yaada keenya irratti hidhannee yeroo baay'ee of dhiphisuu dhiisudha. Ani hiriyoota koorraa waan hedduun baradhe jechuudha dhugaadha. Social media kana irratti hiriyoota koo wal bareeni hedduu barumsa kan mana barumsatti irra baradhe caala hiriyoota koorraan baradhe jechuudha. Hedduu tokko yaada babbareeda qabu. Bakka namni tokkotti dogoggoretti iddoo sun akkas miti jedhu nama deebisu jechuudha. Ani akka kootti akka dhuunfaa kootti kanaan booda bakka YouTube baratti hin deebi'u. Kanaan booda hin hojjedhu jedhee yaadee ture. Garuu ijoolleen jechuudha keessan dhufanii maaliif akkas ta'a? Si bukkee jirra, si gargaarra. Kanaaf iyyuu iddootti si deebisna. Jabaadhu kan naan jedhan na jajjabeessanii dhufan akkanitti deebi'u na taasisan jechuudha. Waaqayyo sanaa eebbisu. Anis gaafa kana ishii jedheetan jechuudha kanan jalqabe. Kanaaf iyyuu uummata qashtii wanti warroonni immoo ni taatanii share gochuudhaanii subscribe gochuudhaanii maatii kootti dabalamaa na jajjabeessan isiniin jedha. Warri immoo maatii koo taatanii akkasuma commentii like share gochuudhaanii na bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha. Warri haaraa taatanis Kiyyaa miidiyaa jechuudhaanii karaa mana kooti koottayi. Kiyyaa miidiyaa eenyushiin jedhaati koottaa isiniin jedha. Kanaaf iyyuu hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabaja. Wanti fedha waaqayyoo hin taane yoomiyyuu taanaan galma hin ga'u. Wanti fedha waaqayyoo ta'e immoo namti cufame kun iyyuu immoo banamuutii danda'a jechuudha. Waaqayyo jennaani waaqayyo gaafa dubbatu maaltu ta'ame galaanota addaan hirame jechuudha. Galaanni addaan hirameeti sabni Israa'el ce'ee akkasuma waaqayyo dubbannaan Alaazar du'a 4 bulee ka'ee waaqayyo dubbannaan wanti hundinuu hin raawwatama jechuudha. YouTube'n ani cufame jedhee abdii kutadhe kana waaqayyo dubbannaan ofiisaatiin banamuutii danda'a jechuudha. Wanti immoo fedha isaa hin taane akkasumatti hafa jechuudha. Kanaaf iyyuu waaqayyo waan hunda gochuu danda'a waan ta'eef iddoo kootti immoo akkan deebi'u abdiitiin qaba. YouTuberri kun kan dhuunfaa miti. YouTuberri kun yaani yoo namni tokko ittiin guddate namni sun immoo deebi'ee maal ta'a saba isaa warroota dhukkubsatan warroota dadhaboo akkas bukkee dhaabbachuudha malee namni kamiyyuu dhuunfaa ofiitti fayyadamuudhaaf miti kan YouTube irratti yeroo isaa aarsaa godhee haala ulfaataa haala mijataa keessa taa'ee kan YouTuberii irratti yeroo isaa dabarsu jireenya dhuunfaatti fayyadamuu duwwaadhaaf miti jechuudha. Maaliif namni taraa wal gargaara waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu hundumaa keessatti waaqayyo beekadha isiniin jedha uummata qashtii qaqqaaliiwwan kiyya. Subscribe gochuun hin dagatina isiniin jedha. Inni irraanfatina.
sinin jedha hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja. Videoon ko har'aa kanumadha. Kanuman qabadhee dhufe kanuma sinitti machuutii dhufe. Kanaaf iyyuu na dhaqqaba iddootti na deebisaa isinin jedha uummata jaalalaa uummata fiqirii. Oduu sin qabu immoo duubatti deebi'ee waan asirraati hin dhabamu. Kanaaf iyyuu iddoo kootti na deebisaa. Na bukkee dhaabbadhaa. Bakka itti dogoggoree immoo na sirreessaa isinin jedha. YouTuberri kun kan keessanii kan keenyadha. Kanaaf iyyuu like, subscribe, comment gochuun immoo waan nama dadhabsiisu hin qabu. Ijoolleen nuti warroonni biyya Arabaa keessa jirru waayifaan kan jiraati. Waanumatti dadhabnullee hin qabnu jechuudha. Like, comment, subscribe walii goone jechuudha. Maaltu barbaachisa kana gidduutti garaa qulqullummaatu barbaachisa jechuudha. Video nama tokko laalanii icci jedhanii bukkee darbuu doon taane. Videoon kun maalidha jedhanii keessa seenanii daqiiqa 5 haa ta'u laalanii like godhanii yoo bira darbanii wanti baasii nama gaafatu hin jiru jechuudha. Gaafa ofitti amanamummaa fi garaa qulqulluudhaan hojjetan jechuudha. Kanaaf iyyuu hunduma keessaa wajjin Waaqayyoo sifaana haa ta'u sin jedha hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja. Video biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaayi. Dogoggora jiruuf immoo ifa manaa godhaa sin jedha nagaan naaf turaa.